Tole nagaa caalu nagaa waaqayyoo hunduma keessanii faa baay'atu akkam jirtu maatii jaalala hundumti keessan biyya alaa biyya keessaa warri jirtan hundumti keessaniyyuu akkuma beekamu yeroo darbee gadda viidiyoo wayii gallakkisee ture. Haa ta'uyyuu malee sadarkaa wajjeesurraan ga'e dhugaa dubbachuuf sadarkaa wajjeesurraan ga'e innis maal jechuu dandeessu? Bakka namni kudhan yeroo tokkicha gaafa si waamu jireenya fabdii si kutachiisa. Jireenya fabdii si kutachiisa gidduu dhaabbadhee noo waadha. Eessaa akka naqu eessaa akka dhiisu wallaale. Haa ta'uyyuu malee sadarkaa wajjeesurra ga'e viidiyoo xiqqoo tokko waraabee maatii kiyyaaf illee seenaa taati jedhee viidiyoo tokko gaafa waraabee gallakkisu namoonni baay'ee dhufaniitu jabaadhu abshirnaan jedhu. Ishii jedhee sana oofsee karaa keessaa hiriyaa koo tokkotti dubbadheen ture. Akkasitti hojiin nutti ulfaateera jedhee itti dubbadhe yoon du'ellee maatii kootti naaf himii isaan tajjeese akka hin jenne maatii koo biraan naa dhaqqabsiisi jedheen ture. Isii ofiin ajjeesin naan jette. Isii ofiin ajjeesini jireenya lafa kanarraa fi naan jettee na dhorkite. Uummanni Oromoo martinuu Itoophiyaa keessa biyya alaa biyya keessaa kan jirtan dhuftanii karaa keessaa namoota 100,000 kan lakkaa'amu dhufanii jabaadhu abshirnaan jechaa turanii obsana turanii jechuudha. Ishii jedhee obsee waaqayyo sina eebbisu lubbuu kiyyarraa du'a baraare jajjabina sinaa kennitanirraa kan ka'e lubbuun koo du'a oolteetti hedduu tokko sin galateeffadha. Ammas immoo waaqayyoon naa kadhadhaa akka kana keessaa na baasu uumamaan laqumti isaanii hojjetanii waanuma hojjedhee bu'aa argisiisan jiru. Ani birrii dhumti isaanii kun waanuma rakkoonni qabuun beeku yoo achi keessoo ergame somaa waanuma faayidaa qabuun jiru. Waaqayyo bichaa fayyaa nuuf haa kennu lubbuu keenyaaf waaqayyo nu kadhadhaadha. Dhugaa rabbii hedduu sin galateeffadha. Inni seenaa natti ta'e immoo isa tokko maal inni yoo jettanii harmeen koo hin jiran erguma nani biyya namaa kana deemee boqotanii. Yoon galellee namatti boqodhu waan hin qabneef baay'ee tokko garaa koo na nyaate waaqayyo sanaaf haa kennu. Bakka yoon galellee namatti boqodhu waan tajjirreef jedhee kanan bakka harmeen koo dhaquun qaba jedhee iddoo harmeen koo dhaqan dhaquun qaba jedhee abdii koo muradhe. Waaqayyo sanuuf haa kennu. Ammas isatu barkaa qaba. Ammas ulfaadhaa isiniin jechuun gara keessan dhufe. Inni fooloo fi laayikii barbaacha bodoon taane Oromoo martinuu ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuu gara keessan dhufe. Ammallee naaf kabajamaa naaf ulfaadhaa. Iddoo guddaa isinii qaba isinan jaaladha. Dhugaa rabbii isinan jaaladha. Maal akkan jedhee isinii ibsuu wallaale. Maal akkan jedhee isinii ibsuu wallaale dhugaa rabbii. Karaa keessaa dhufanii jabaadhu warra naan jedhantu caala jabaadhu. Keessa dabarta keessatti namni hafu jiru. Keessa dabartanus kanumarra jirra jedhanii ijoollee hedduun na jajjabeessanii. Na dhugaa jedhanii laata jedhee gaafa ni tassaabee ilaalu. Bakka du'a sanirra xiqqoo ishiitti ilaaluu laata jedhee nan dhiise. Galatoomaa ulfaadhaa. Du'aa koo biyya galchuurra jiraan koo biyya galee obbolaa koo akkan argu harmee koollee dhabeera. Obbolaadhuma kootti deebi'ee nagaan akkan galu maatii kootti deebi'ee nagaan akkan galu ammallee du'aa inaaf godhaa isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa. Hiriyaa koo karaa keessaa dhuftee na jajjabeessitellee iddoo guddaa sii qaba galatoomi siin jechuun jaaladha.
وانت جئسيب سوق والله وانا جئسيب سوق بولتيكو godenya ko hiduga dubbu ko akka bararamuna gooti oromoonni le jabaadhu jedhanii na bukkee dhaabbachuudhaan na jajjabeessanii galatooma iddoo guddaa isinii qaba yoon jiraadhes yoon du'es seenaan koo isa kanaa jechuudha isa kana isinii jechuun barbaada ulfaadha galatooma fayyaa nagaraafta naaf jiraadha naaf jiraadha bakka jirtanitti fayyaa keessan naaf ta'a yoon du'ellee viidiyoon kun seenaa ataatu jedhee kana viidiyoo kana waraabuu dhufe viidiyoo kana akka waraabu kan na taasise yoon du'ellee maatii kootiif seenaa ataatu jedhee tananii sheer godhaatii maatii koo biraan naa ga'a akkuma kanaan dura na bukkee dhaabbattanii na jajjabeessitan ammallee sheer godhaatii obbolaa koo bira naaf dhaqqabsiisa viidiyoo kana jajjabaadhaa sinillee naaf ulfaadha galatooma hedduu si galateeffadha fayyaa nagaraafta. Hayyaa jireenya biyya ormaa obboleettiin keenya viidiyoo ishee dhageessan kana of ajjeeseen oolee galatooma oromoo kuusintuu na jajjabeessee na baasee namatu nama 11tu gamaa gamanaan na yaamaa kamitti goreen kabdhiisa jedhee baay'een irra ofitti jedhee jette obboleettiin keenya kun akkasuma immoo birriin biyya ormaas somaa namaan gootu yoo achi erginu somaa namaan gootu jette obboleetti koo baga waaqayyo si baase hunduma caalaa baga waaqayyo si baase atis immoo dhaamsa sii qabna yoo viidiyoo keenya akka carraa argitu ta'e hedduu laphee nama cabsaa viidiyoon ishee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jedha isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba. Egaa hordoftoota kiyya immoo warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan chaanaala kiyyaaf subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a wanta asirratti darbu hordofaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya obboleettii kana akkuma isheen jette kana dhageessanii jirtanii hedduu takka laphee nama cabsaa obboleettii koo dhugaa dubbachuudhaaf maaliif lubbuu kee irratti faraduurraa biraa galuu si wisha maali addunyaa xiqqoodhaaf jettee kan lubbuu kee baraartu kan lubbuu kee irratti faradu maal obboleettii koo dhugaa rabbii jechuudha. Gizee tokko tokko obboleewwan keenya innaa gizee tokko tokko obboleewwan keenya isin akkuma waan lubbuu tana shunkurtii fakkeessitanii raawwatanii lubbuu keessa irratti fardan maal obboleetti koo ati daa qabdaa biraan galtu inde sii ta'uu baanan gali bira keessaa gali tikkeettii naamuraa dhiinti gali bira de maaltu daa qabdaa lubbuun tee gaafa baateen argamta maaltu si cinqe idaa qabdamu dhugaa rabbii isin jedha obboloota koo gaafa isin cinqame manni kun isin cinqe hojii isii tolfaatee maatiin baay'ee ta'e moo keessaa deemaa galaa gara biyya keessanii maa yoo gaafa fayyaa qabaanne hojjenna maaliif lubbuu keessa irratti faraduun deemina lubbuun teetuun takka baatuun argamtu obboleettii koo lubbuun teetuun gisee takka yoo baate argamuu hin dandeessu jechuudha walumaa galatti kanaaf jennaan immoo lubbuu keessa irratti faradina wanti hundummoo hin darba obsaan dabarsuudha malee akkuma garaan numa ta'in ta'an maaliif guyyaa tokko darbuu danda'a waan ta'eef kanaaf obboleettii keenya hunduma caalaa immoo baga waaqayyo si baaseesi kanaan boodallee immoo lubbuu kee irratti ofii faradini akkuma immoo kan jettu birrii isaanii illee humaan ta'e jechuun jette birriin isaanii eeyyan hin qabdi garuu namni haalan qabates biyyattis hinuma qabatamti wanti hin qabatamne hin jiru hin qabatamti birriin isaanii illee jechuudha. Haa barakachuus baattu garuu yoo ati karoora baastee kaayyoo kee itti baastee waan ittiin godhatte san birrii kee qisaasachuu baatee maatiin kee qisaasachuu baatee hin qabamti maal inde waa biyyaanuu bitaniin asumatti hojjennee bitannee miti birrii biyyaatiin jechuun ofii biyyaatti hojjetannee miti kamaasitti hojjetannee waa hunda godhachaa jirra jechuudha garuu gaafa maatiin kee balleessuu baate birriin asiitillee ilma qabamte jechuudha. Innaa akkasitti jedha obboloota koo hunduma caalaa baga waaqayyo si baasee siin jedha obboleetti koo kanaaf immoo adiraa keessan obboleewwan koo lubbuu keessa irratti waanuma ta'eef koo ta'eef lubbuu keessa irratti faradina qabeenya yoo ta'e hin argama waan dhabama waan ta'eef kanaaf waaqayyoon baga si baasee siin jechuun jaaladha akkasuma warroon chaanala kiyyaaf haaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomentiitti barreessaa galatooma ulfaadhaa siin jaaladha.